nagaan inni hundumaa irra caalu waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa fuura qulqulluu sadan waaqa tokko biraa isinaa ga'u akkam jirtu jaallatamoo ijoollee waaqayyoo sagantaa galataa waldaan ifa jireenyaa qopheessite irratti kallattiin hirmaataa kan jirtan akkasumas tajaajilli koo kun isin bira waan ga'uuf hordoftoota OBD miidiyaa kan taatan hundi akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu gooftanii ni nagaan of kenni bara baraan ulfina guddaa haa fudhatu. Egaan waldaan ifa jireenyaa sagantaa galataa qopheeffattee kan tajaajiluuf sababa irratti na affeerteef anis waldaa kana keessatti argamuudhaan tajaajilli kun hirmaattota sagantaa kanaa fi akkasumas hordoftoota OBD miidiyaa hunda akka qaqqabuuf bifa kanaan isiniif waraabuu kooti. Gooftanii ni carraa kana nuuf kennee ayyaana isaa nuuf baay'isee har'aan nu ga'e bara baraan ulfina guddaa fudhatu. Guyyaa har'aa Waaqayyo barumsa bifa gorsaatiin laphee koora kaa'etu jira. Isa kana immoo gabaabsee taniin walitti cuunfee jireenya keessaniif waan ta'u isiniin ga'a. Obboloonni waldaa kana keessatti affeeramtanii dhuftanii fi miseensonni waldaa kanaa hundi keessan eebbifamaa. Akkasumas OBD miidiyaa hordofaa YouTube OBD miidiyaa subscribe godhaa. Miseensa ta'a tajaajila bal'aa kallattii garaa garaatiin kennu hunda akka argattaniif Telegram irrattis YouTube irrattis nu hordofaa. Keessumaayyuu YouTube keenya subscribe godhaa. Tajaajila kallattiin ani kennu akkasumas sagantaa akkanaa irratti yeroo hirmaadhu sagaleen waraabamu bilbilli guutee obboloota baay'ee jalaa baduu waan danda'uuf yeroo kamiyyuu tajaajilee bilbila isaaniirraa yoo dhaban achirraa akka argataniif akkasumas obboloonni carraa konfiraansii kana irratti hirmaachuu yookaan sagantaa kana fakkaatu irratti hirmaachuu hin arganne marti tajaajila kana akka argataniif kana booddee bakkan affeeramee tajaajilutti OBD miidiyaa wajjin wal qabsiisee tajaajila waldaa sanaan laadhachuudha. Akkuma chaanaalii suuraa garaa garaa irratti tajaajilli waldaalee garaa garaa qindaa'ee chaanaalii tokkoon darbu namoonni waldaa sana irratti hirmaatanii tajaajilaman akkasumas namoonni yeroodhaaf waldaa sana irratti hirmaatanii bakka garaa garaa ta'anii tajaajila namoota Waaqayyoo karaa chaanaaliitiin argatan tajaajilan toora sagantaa galataaf konfiraansiiwwan irratti tajaajilus bifa kanaan qindeessee YouTube irra kaa'uun ayyaala. Gooftaan koo isin eebbisu waa'een isin jaalladha. OBD miidiyaa garuu subscribe godhaa chaanaalii keessan isa dhugaatti. Kana booddee gooftaan jedhe bal'inaan irratti hojjanna. Hundumti keessanuu ammuma sagalee kana yeroo dhageessan gara OBD miidiyaa deematii YouTube irratti OBD miidiyaa search godhaati. Subscribe godhaa yoo haalli isaa isiniif hin galle immoo obboloota hubatoo baay'eetu isin gidduu jira isaan gaafadhaa isinitti agarsiisu. Hallelujaa. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Baay'ee keessi koo gammachuudhaan guuteetu jira. Waanuman keessa darbee waanuman argee baay'ee irraa ka'ee isin gorsuudhaaf dubbii Waaqayyootiin karaa isinitti agarsiisuudhaaf waanan dhufee jiruuf baay'ee gammadaadhaanii. Filiphisius boqonnaa 1:1 kaasee kan jiru mee baafanneetu waliin dubbifannaa. Akkas jedha. Nuyi Phaawulos fi Xiimotewos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisius jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyoon koo nan galateeffadha. Yeroodhuma ani kadhata kootiin hunduma keessa yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatii jalqabee hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroo yaadadhu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabbatus ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeeladha. Jaalala isaa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamu akka
argamuun akkanis yaadu Waaqayyoon beeka. Jaalalli keessaan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baasee itti caalaa akka adeemu nan gadhadha. Isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu jedha. Haaleluyyaa. Abbaa gaarii Waaqa hundumaan olii Waaqa bara baraa michuu dhugaa Gooftaa Yesuus tola kee fi gaarummaa kee arjummaa keef galanni siif haa ta'u. Ati gaariidha, ati guddaadha, ati arjaadha, ati beekaadha, ati qulqulluudha. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kabajni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Waan nu jaallattee yaada fi akeeka kee keessatti nu qabdee yaada keessa qajeelaa gara jireenya bara baraaf galma keenya nu ga'u guyyaadhaa gara guyyaatti nuuf kennaa. Nu barsiisaa, nu gorsaa, nu uruursaa fiddee har'aa waan nu keessatti galanni siif haa ta'u. Boruufis abdiin keenya wabiin keenya sidhi Gooftaa koo galatoo. Amma immoo dubbii keessa jiraataatiin ijoollee kee gorsuu, ijoollee kee jabeessuuf an jiraa. Ana garbicha keef ayyaana kee baay'ise. Ani homaa miti, inni hundumaarra caalu garuu ayyaana kee. Ani dadhabaadha, jabaan garuu dubbii keeti. Ana dadhabaa garbicha keetiin darbitee ijoollee kee barsiisuun, ijoollee kee utubuun, dhaabuun jaalala kee naaf haa ta'u. Warra sagaleen kun bira qaqqabee dhaggeeffatanii fi warra sagantaa kana qopheessan hundumaaf dubbiin kun bu'aa akka buusu maqaa Gooftaatiin jaalala kee naaf haa ta'u. Ayyaanni kee faraarri kee anaaf ijoollee kee warra na dhaga'aniif haa baay'atu. Humni nuun mormu humni badii ergamaan dukkanaa maqaa keetiin argutamu. Ameen maqaa Yesuusiin. Haaleluyyaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana nama Waaqayyoo kabajamaa fi baay'ee jaallatamaa ergamaa Phaawulostu warra Filiiphisiif barreesse. Ergaa baay'ee namatti toludha. Namni Waaqayyoo Phaawulos kun ilma isaa hafuuraa Xiimotewosiin waliin ta'ee ergaa kana yeroo ergu akkam akka isaan jaallatu, akkam akka isaaniif yaadu, iddoo akkamii akka isaaniif qabu isaanitti agarsiisa. Waa'ee saba kanaa ni barsiisa, deebisee immoo waa'ee saba kanaatiif Waaqayyoon ni galateeffata. Ammoo deebisee immoo saba kana ni gorsa. Qabeenyi Phaawulos, bu'aan Phaawulos saba kana waan ta'eef. Sabni Waaqayyoo, ijoolleen Waaqayyoo namoota Waaqayyooti bu'aa guddaadha, qabeenya guddaadha. Dhugaadha. Ijoollee Waaqayyoo isin ikkoo nuuf badhaasa keenya. Isin ikkoo nuuf gonfoo keenya. Karaa gonfoo fi badhaasa ulfina qabeessa ittiin argannudha isin. Obboleettii keenya, obboleessa keenya, lammii keenya, dhiiga keenya kana qofa otoo hin taane gonfoo keenya. Isin otoo hin jiraanne nuti homaa miti, gatii hin qabnu. Otoo isin hin jiraanne tajaajilaa ta'uun kan keenya hiikaa hin qabu. Inni isiniin nuuf kenne, inni isiniin naaf kenne Gooftaan koo bara baraan haa ulfaatu. Namni Waaqayyoo Phaawulos kunis gaa saba kanaa yeroon waa'ee keessa yaadu, yeroon isiniif kadhadhu guddaan gammadaa, keessi koo galataan guuta jedha. Fakkeessaa miti dhugaa garaadhuma isaarraa dubbata. Yeroon isin yaadu hundumaatti Waaqayyoon nan galateeffadha. Yeroo kadhata kootii hundumaa keessa nan yaadadha. Yeroon immoo si yaadadhutti keessi koo gammachuudhaan guutaadha. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatii jalqabee hanga guyyaa har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabdaniif na wajjin hirmaattu, ba'aa wangeelaa na wajjin baattu, na wajjin ikkoo mootummaa Waaqayyoon labsitu, na wajjin lubbuu barbaaddu, na wajjin dhaloota cimsaa jirtu. Iddoo teessanii yeroo hundumaa guyyaa hundumaa wajjin kan dabarsinu fooniin yoo ta'uu baatellee bakka jirtanitti hidhata kootii si wajjin warra hojii Gooftaa hojjennudha waan ta'eef baay'een gammada jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyoon hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos deebi'ee dhufuutti fiixan akka baasu anoona namana karaan isin qabattan karaa qajeeladha jedha. Anis har'a namana hojii gaariin isin keessatti jalqabe Waaqayyoo ulfina guddaa fudhatu. Waan hunduma keessanii, waa'ee hunduma keessanii yeroo yaadu waan isin bira jiruuf dhimmuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsitanii dubbattan yookaan isa cimseesiniif dubbatu ayyaanni Waaqayyoo akka isiniif baay'atuuf nan kadhadha. Ergan amma kana
isinitti agarsiisee gara ergaa koosa ijootti yeroo isin fidu lakkoofsa 9 kaasee akkas jedha. Jaalalli keessanii ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadhaa jedha. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baafattanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamu guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isiniif akka ta'uuf jirtu jedha. Ilaayyuu lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baafattanii akka qortaniif. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortaniif. Akkas jedheen dubbadha. Hafuura waa gargar baasu qabaadhaa yookaan waa gargar baafadhaa jedheen dubbadha. Waa gargar baafachuu, waa adda baafachuu. Inni kuni tokko kutannoo sin gaafata, lammaffaan kadhannaa sin gaafata. Hafuura qulqulluu kadhachuu, hafuurri qulqulluu akka nama keessa buufatee nama gargaaru gargar baafachuu akka. Egaa mee obbolota koo ergaan kun kan barreeffame waggaa 2000 kana darbeedha. Barri namni Waaqayyo Phaawulosiif sabni kun jiranii bara baay'ee rakkisaa ture. Caaladhumatti immoo barri aniif isin keessa jirru kun bara baay'ee ulfaataadha. Maaliifin bara dhumaadha waan ta'eef. Caalatti dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo itti dhiyaatedha. Yeroo kanatti humni ammeenyaa humna isaa fixee yeroo itti hojjetaa jiru. Namoota Waaqayyoo karaarraa kaachisuun wallaalchisuudhaaf yeroo humna isaa fixee itti hojjetaa jiru. Yeroo beekumsi namaa hamma malee itti dabalee maal godhuu laata jedhee namni hammina xiinxalee hammina uumuudhaaf taa'ee baratee birrii baay'ee dhangalaasee yeroo baay'ee gubu. Hammina yookaan jallina barachuudhaaf. Jallina sanaaf yeroo namni itti nama kiyyeessuudhaaf itti dhama'aa jirudha. Yeroo ba'anii galuun ulfaataa ta'e, yeroo nama amanuun itti ulfaataa ta'e keessadha kan nuti jiru. Humni ammeenyaa bifa dhokataa ta'een gaarii fakkaatee seexanni namoonni baay'ee durii fagootti beeku uffata bututaa uffachuudhaan bifti isaa kan namatti hin tolle, waan cigaasisaa waan namatti hin tolle, waan surur nama jedhu hojjechuudhaan beekama. Yoo wanta akkasii ta'e kun hojii seexanaati jedha namni. Wanti fokkisaa ta'e tokko seexanatti fakkeeffama dur. Isumaa immoo waldaa kiristaanaa keessatti seexanni jirti kan jedhamu yeroo Yesuus jedhamee fatamu jedhee yoo nama keessaa iyye nama kuffisee yoo gangalchiisedha. Seexanni jirti kunoo baate kan jedhamu. Yoo seexanni ni iyyine hin jiru seexanni jedhameetu yaadama. Kanaaf iyyisiisuudhaan beekama jechuudha dur yookaan immoo balaa wayii namarraan ga'uudhaan miidhaa wayii namarraan ga'uun dhukkuba namatti fiduudhaan wantoota garaa garaatiin beekama seexanni. Kanaaf namoonni achirratti hin eeggatu yoo mataan dhukkubee yoo balaan tokko dhufee yoo wanti hin taane tokko ta'e kuni seexana jedheetu hojii seexanaati jedheetu namni ifata. Seexanni immoo ogummaa ittiin jireenya namootaa kiyyeessuu qaba. Sa'aatii 24 hin qotu hin aramu hojii kamiyyuu hin qabu. Hojiin inni qabu maalidhaa? Anaaf isin mootummaa Waaqayyoo keessaa baasu warra gara mootummaa Waaqayyootti dhufne kiyyeessee mootummaa Waaqayyoo irraa fageessuu fi sisteema isaa addunyaa kanarratti diriirsee namoota ofii isaatii mootummaa isaatiitiif qopheeffatee warra qabatee gara ibidda bara baraatti seenu qopheeffachuu irratti yeroo hojjetudha. Kanaaf mala baay'ee baasa tola. Kanaaf seexanni bara kana jechuudha. Akka kaleessaa waan hamaa qofa hojjechuudhaan miti kan inni mul'atu. Waan hamaa hojjechuu qofaan miti. Bifa jijjiirratee, bifa ogummaatiin deebi'a. Fira fakkaatee dhufa. Jaalala fakkaatee dhufa. Faayidaa fakkaatee dhufa. Waan ati barbaaddu sii qabatee dhufa. Nama ati jaallattuu fi waan ati jaallattu isatti hirkatee isa dawoo godhatee dhufa. Hafuura fakkaatee dhufa. Nama waaqaa fakkaatee dhufa. Tajaajilaa fakkaatee dhufa. Saba Waaqayyoo fakkaatee dhufa. Bifa baay'ee wal xaxaa wal fakkaata macaafa qulqulluu qabatee dhufa. Sagalee Waaqayyo luqqisii fudhatee sii dhufa. Faaruudhaan sii dhufa. Ayii jettee atiyyuu booji'amtee akka deemtu. Sagalee kiiloolee isaa qabatee sagalee furdubatee nama Waaqayyoo ta'ee sii dhufa. Bifa baay'ee wal xaxaatiin sii dhufa. Karaa baay'eetiin nama sitti siqatutti, fira sitti siqatutti karaa garaa garaatiin dhufa. Karaatiin shakkine, karaatiin beekne dhufa jechuudha. Irra keessa dhugaa baay'ee qabatee keessa garuu soba. Waan gaggaarii baay'ee irra gubbaa dibeetu keessoo marzii. Waan baay'een tooftaa baay'eetiin dhufa.
akka ijoollee waaqayyotti garuu bara hamaa fi wanti hundumtuu walxate bara teeknooloojiin baay'atee beekumsi baay'atee seexanni kana keessa harka galfate keessatti maaltu nurraa eegama isa ta'uuf isa hin taane gargar baafachuu danda'u hafuura waa gargar baasu qabaachuu nurra jiraata waa gargar baafachuudhaaf immoo kan nurra eegamu tokkoffaan waaqayyoon kadhachuudha waaqayyo akka hafuura waa gargar baasu nuuf kenna yaa firoota ko sin jaalladha sumaafan du'a irriban siif dhabe yoon si fuudhe malee yoo ati natti heerumte malee annan maraadha jechaa isinitti dhufuu danda'u garuu birrii keessan xaraganii yookaan ayyaana sin keessa jiran sin keessa cuunfanii booddee sisteema biraa booddee mala biraa booddee tooftaa fi shaakala biraa sin barsiisanii hafuura waaqayyoo keessaa sin baasanii mana waaqayyoo keessaa sin baasanii namummaa keessan irraa bifa keessan irraa birrii keessan irraa sin baasanii akka nama loomii xuuxee yookaan shonkora xuuxee ka eegatu akkas gochuu danda'u sin jaalladha siifan du'a jedhe qofaaf wajjin fiigina namni tokko waa'ee nama tokkoo qofa dubbatee abaluun kun akkasii jedhee fi dhuguma jettanii wajjin fiigina namni tokko nama waaqayyooti jedhee qofaaf dhuguma jettanii ija hafuura isaatii jireenya isaa ilaala madaala namni hundumtuu ija hafuuratiin madaalama waan ta'eef akkasitti waa gargar baafadha kana gochuudhaaf gargar baafachuudhaaf seentimeetira tokkoffaa waaqayyoon kadhadha waaqayyo hafuura waa gargar baasu sin irratti dhangalaasa lammaffaa irratti dubbii waaqayyo dubbifadhaa dubbii waaqa jiraataa nyaadhaa macaafa qulqulluu dubbisa macaafni qulqulluu ogummaa namatti tora macaafni qulqulluu beekumsa namaaf kenna macaafni qulqulluun sammuu namaa qara macaafni qulqulluun laphee namaa qara macaafni qulqulluun mudannoowwan taateewwan garaagaraa macaafa qulqulluu keessatti raawwataman irraa barumsa akka argattaniif dhugaa isinitti agarsiisa tooftaa baraa isinitti agarsiisa akkamitti akka diina dura dhaabbattan akkamitti akka waa gargar baafachuu dandeessan isin agarsiisa ija keessan hafuuraa bana gurra keessan hafuuraa bana arraba keessan qara sammuu keessan qara macaafa qulqulluu dubbifadhaa yoo waaqayyo sin gargaar immoo kitaaboleewwan garaagaraa carraa yoo argattan barreeffamawwan garaagaraa namoonni qajeeloon namoonni laphee qajeelaaf yaada qajeelaa qaban itti dhiyeenyaan kan beektan yeroo dheeraaf kan beektan isumaayyuu jireenya isaa jiruu isaa maatii isaallee qaaman argitaniillee yoo beekuu baattan dhuga ba'iinsa garaagaraa nama irraa qabdan irraa baradhaa muuxannoo keessan hubannoo keessan gabbifadhaa har'a iccitii guddaa tokko nasitti obboloota ko iccitii guddaa baay'een namoota amma waaqayyoon akkan kadhadhuuf akkan isaaniin wajjin haasa'u yeroo garaagaraatti sagalee naaf ergu biyyoota garaagaraa tajaajila koo kan beekanii Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa Araba irraa biyyoota garaagaraa irraa biyya keessaa biyya alaa irraa ni bilbilu waggoota muraasan dura yeroo gara tajaajila onlaayinii kanaatti dhufu baay'ee ba'aan guddaanis waan na keessa tureef namoota naaf kadhadhu jedhan yookaan dhimma ta'e qabatanii gara koo dhufan tokkollee osoo biraan darbiniin deebisaafii ture jechuudha. Yeroo ani ganama sa'aatii 12tti jalqabee hanga halkan keessa sa'aatii 4tti bilbila korratoon addan bahin oolutu ture. Keessumaa waggaa tokko. Ofumarraa bu'een hojjetaa ture. Hafuura waaqayyootti hirkachuuf dubbii waaqayyoof keessaa qabaachuu fi bu'aa bahii jiruuf jireenya baay'ee keessa darbanii dhufuun baay'ee nama gargaara ijoollee waaqayyoo. Kallattii garaagaraatiin barumsa qabaachuunis baay'ee nama gargaara. Sana booddee waan baay'een arguu jalqabe. Waan baay'een jireenya koo keessatti arguu jalqabe. Gad of buusee garraamummaadhaan waanan deddeebi'uuf namoonni tokko tokko eenyummaa koo guutuu baruun kan hin dandeenye jiru jechuudha. Of jajuuf osoo hin taane waaqayyoof galanni haa ta'u daa'imummaa kooti kaaseeti waaqayyo kana leenjifate. Daa'imummaa kooti kaasee ani utoon gooftaaf hin qabamne utoon waamicha wangeelaa hin qabaannee waaqayyoof addan baafannee maal taatoo jettanii nama siyaasaa sabalaafamaa isaan ta'a. Akkasiin ta'an ture. Waan xiinxala baay'ee waaqayyo daa'imummaa kooti kaasee kana naaf laateera. Wantoota xiinxaluu wantoota achi fageessanii arguu. Onlaayinii kanarratti kan isin tajaajilu
ayyaana waaqayyoon naaf kenneen waan waaqayyoon itti mul'isu akkasumas isa qofa osoo hin taane waanuma waaqayyo daa'immaa kootiin shaakalsiise ogummaa waattiin achi fageessanii arguurraa kaasin walitti hidheen karaa hundumaan kaasin tajaajilu gorsiin isiniif kennu baay'een isaa immoo gorsa jireenyaarraa baradheedha jechuudha. Kanaaf nan argaa karaalee garaa garaatiin tajaajilli kan koo hangammaatti meebii an waan hin dhageenye abbaan gurri abbaa ofii fiyyeessa waan hin beekne waan namni duuba koo dubbatu hin beeku malee tajaajila koo keessatti gara waggaa 20 kan inni yaadu guyyaa tokko namni maqaa tajaajila kan kootiin maqaa nadhe hin jiru. Warra waliin dha'uu fi warra sobdoota saba waaqayyoo cunqursan saba waaqayyoo irra dhiibbaa ga'aniin chaalenjii godhee isaan wajjin isaan wal aansuu qabuun yoo ta'e alatti tajaajila koo keessatti waggaa hamma har'aa namni tokko kanaani jedhee ittiin na qabuudhaaf na ceephaa'uuf hin dhufne. Har'umallee olaaltanii onlaayinii irratti namni guyyaa guyyaan cilee wal dibaa guyyaa waan baay'ee wal irratti godhaa oola. Guyyaadha. In argine hangammaatti. Garuu kan isin dhibu fudhatama waaqayyoon alaate fayyaana waaqayyoon naa kenneen jaalala obboloota jidduutti qabuu fi ija tokkoon dhaloota ilaaluuf jaalalan obbolootaaf qaburraan kan ka'e qaamni inaaf lakkoofsa hin qabu. Namoonni inaaf lakkoofsa hin qabu. Maarree guyyaadhaa gara guyyaatti tooftaalee garaa garaatiin dhufu nan argaa. Kanas hin jedhu sanas hin jedhu hin dubbadhus baay'ee sin dubbadhu malee argaan oola. Har'a namoonni na komatan tokko jiraachuu malu. Asxaa dandanaan hin jijjiirame namoonni jechuu danda'an jiraachuu malu. Sagalee namaaf hin deebisan kan jedhan jiraachuu malu. Naaf kadhadhoon jedhee bilbileef naaf hin kadhatan kan jedhan jiraachuu ni malu. Ga'uma kanaan yeroo sin hubachiisu yeroo dhiyeenyaan asitti jechuudha. Ammuma wantoonni baay'ataa wal kiyyeessuun baay'ataa deemutti namoonni gaafa naa bilbilanii naaf kadhadhu jedhan dhimma lubbuu yookaan nama gooftaa fudhachuudhaaf dhufu yommuu ta'u darbees immoo dhimma ulfaataa yommuu yoo ta'e alatti nama hin beekne nama duraan dursee eenyummaa isaa hin beekne yeroo kadhata kootiin siif kadhadha jedheen cufa. Bilbilaanis yoo bilbilame karaa kamiinuu jechuudha. Yoo addatti afur qulqulluu waa'ee nama sanaatti himee kana godhinaan jedheen alatti yeroo kadhata koon siif kadhadha jedheetaniin cufa. Kana yommuun jedhu waa lamaaf har'a akka isin bartan hin barbaada. Jireenya koorraa immoo barumsa akka fudhattanii of eeggattan hin barbaada. Tarii tajaajiltoonni na dhagaa jirtanis jiraachuu dandeessu. Kana kan hin jedhu yaa ani nama tokko maatis qaba jireenyas qaba yeroo hundumaa bilbila irra taa'ee namaaf nan kadhadha yoo ta'e fayyaadhaafis gaariidha. Kanaan dura siinti meera waggaa tokko guutuu guyyaa guutuu kan hin godhuun amma gara ijji na dhukkubuutti yeroo ga'u amma gara riba dhabuutti yeroo ga'u sadarkaa sanarra ga'een ture jechuudha. Boodarra dhaqee qoratamee ilaalameen aayigilaasii birrii 5,000 bitadhee amma mana siriidha kan hin fayyadamu jechuudha. Fayyaa irratti illee dhiibbaa waan uumaa tureef karaa biraatiin namoota hundas waliin ga'uu waan hin dandeenyeef. Garuu dhimmi cimaan dhimmi ijoon immoo isa miti namoonni nama kiyyeessuudhaaf deeman danuutu jira. Beektuu dhiira fakkaatanii tajaajiltoonni namoonni baay'een kan ittiin shawwadaman chatii isa wal jaljalan isa namni ija jabaatee gara koo dhufu hin jiru. Eenyummaa namni ija jabaatee karaa kanaatiin na qoruudhaaf dhufu hin jiru. Baay'ee siiriyeesii waan ta'eef toora sanarratti namoota tajaajiltoota bilchaatoo ta'an ijoolleen beeku akka nama waaqayyoo tokkotti gorsuu yeroo isaan dhiibbaa garaa garaa keessa galan diskaareej ta'an taphachiisee ittiin qoosee miira isaanii keessaallee baasuu qoosaa hafuuraa barumsa hafuuraa jechuu kooti. Ittiin beeka garuu karaa biraatiin karaa akka hin arganne gara kootiin karaa hin arganne waan biraatiin na kiyyeessuu akka hin dandeenye. Jireenyi koo ifaadha waan ta'eef lafa hundumattuu ifaadha. Maatiin koo jiruun koo ba'uun koo ifaadha. Garuu karaa tajaajilaatiin yaaliin baay'een yeroo baay'ee godhamaati ture. Dhiira fakkaatanii dhiiratu dubara fakkaatee dhufa. Piroofaayilii jijjiirratee maqaa jijjiirratee. Dhiirri shamarree of bira kaa'eetu waan biraa fakkaatee dhufa. Shamarreetu piroofaayilii dhiiraa jijjiirrattee dhufa. Biyya biraa teessee biyya akkanaan jira jedha. Otoo gaa'ila hin qabaatiin ani gaa'ila akkasiin qaba. Yeroo baay'ee namoota gosa garaa garaa gara kootti ergaa turan. Yeroo baay'ee ani keejiin kan koo kana irratti waaqayyo maal jedha jedhu soba jechuudha. Yeroo tokko immoo waa'ee akkasii waa'ee akkanaa wanti isaan hin dubbanne wanti isaan hin jenne hin jiru.
bilbila biyya keessa ta'anii bilbila biyya alaati. Biyya alaa ta'anii bilbila biyya keessati. Yaaliiwwan garaagaraa godhu. Barreeffama garaagaraa godhu. Footooshooppii godhu. Wantoota garaagaraa qindeessaniiti kan isaan deeman. Baay'ee isaan hafuurri qulqulluun natti hima ture. Hafuurri qulqulluun natti himne immoo an ogummaan itti waalaalee gargar baasuun qaban ture. Gara waggaa 9 darbe waggaa 9 dura kanaan dura konfiraansii deemeen bakka tokkotti tajaajile. Xiroo afataa bakka jedhamu tokkotti naqee tajaajile. Yeroo naqee tajaajilu Waaqayyo hojii guddaa hojjete konfiraansii sana irratti. Icciitii baay'ees baaseera. Maalirraa akka Waaqayyo na barsiisee itti himuudhaafi. Konfiraansii sana tajaajilee yeroon bu'u guyyaa lammaffaa isaa irratti gubaa'ee keessaa mucaa dhiiraa tokko kaaseen itti dubbadhe ergaasaa. Ammoo gubaa'ee keessaa ammas mucaa gara biraa tokkoon kaasee dubbadhe ergaa. Ani waa'ee isaanis hin beeku, waa'ee isaanis hin beeku. Garuu waldaan kiristaanaa lakkaa waa'ee isaanii hin beekti. Bitaa waan itti galeetu jira, waan hibbootti ta'etu jira. Dubbachuuf garuu waan rakkatan. Hafuurri qulqulluu waan sana hundumaa kan isa kanaan shiidhanis kan jedhe isaanis kan jedhe waanuma tokko ture. Dhimmichi wal ga'e jechuudha. Sana waldaan kiristaanaa baay'ee gammaddee namoonni dhaloonni waan baay'ee gammadanii dhugaan jiru bakkee ba'e. Garraamummaadhaan tajaajila gaafan konfiraansii xumuru ani abaluu saba Waaqayyoo bakka isiniif kadhadhaa jajjabaadhaa jedheen bilbila kan koos gubaa'eedhuma irratti himeen deeme jechuudha. Bilbila koo qabatan. Amma ittiin na kiyyeessuudhaaf jechuudha. Sanaan booddee maal godhu ergan galee nama 4 ta'anii qindaa'anii iddoo tokko ta'anii isheen tokko dursitee naa bilbiltee akkasii naaf kadhadhu naan jetti. Tole jedheen kadhadheef. Ammas takka turee bilbila geeddaratanii ammas waluma wajjin jiru naaf kadhadhu jedhu. Seenaa biraa himatanii jechuudha. Nan kadhadheef. Sadaffaa irratti kan sin dhibu ammas bilbila jijjiirratanii haa jedhan malee wanti Waaqayyo dubbatu kuma ture. Arfaffaa irratti namumti duraan ammas bilbila jijjiirratee bilbila. Sanaan booddee hafuurri qulqulluutti akkasitti diraamaa irratti hojjetaa jiru. Kana godhaa jiru. Warra akka kanaati waan ta'eef akkas jedhiin naan jedhe. Sana booddee tokko lama jedhee wanta Waaqayyo itti isin akkas yoo jiru naasuudhaan rukutamanii bilbila darbatanii hin kufan hundi isaanii achirratti. Walirra namman jechuudha. Naanaasa'uu hin dandeenye. Sanaan booddee dhiifama na gaafatanii bu'aa dhiifama na gaafatanii dhugaan jiru kanatti sin qoruudhaaf deemne naan jedhanii waldattis dhaqanii akka imaniif akka qalbii jijjiirratan natti himanii. Guyyaa sana kaasee ani nama hafuurri qulqulluu na gargaaree sagalee koo ammoo waraabu turan jechuudha. Qorama guyyaa sanaa jalaa ba'eera. Haa ta'u malee ani nama waan hundumaa irratti hafuurri qulqulluu namatti hin dubbatu. Wanti isin baruu barbaadan hafuurri qulqulluu waan hunda namatti hin dubbatu. Waan dubbatamuu qabu dubbata. Wanti nuti dubbii Waaqayyoo keessatti ilaallu xiinxallu of eegnu jira. Wanti immoo hafuurri qulqulluu addatti na baasu. Har'a hafuurri qulqulluu na oolcheera. Yeroo hundammoo hafuurri qulqulluu na oolchu. Kanaaf bilbila naman hin binne jedhee durii achitti fitadhee kan dhufe. Har'a onlaayinii irraa tajaajila ija qabuun hanga ammatti akkan turu kan na taasise daa'imummaatti fitadhee waan dhufe jechuudha. Kanaaf har'allee bifa kanaan bifa of eeggannootiin waan an deemuuf hafuurri Waaqayyoos waan na eeguuf ani jabaa ta'ee miti jechuudha. Tajaajila koorra har'a ga'eera jechuudha. Diraamaa baay'eetu hojjetamaa jira. Karaa gaa'ilaatiin, karaa hafuuraatiin, karaa baay'eetiin namoonni maqaa namaa balleessu, namoonni jireenya namaa siin haasaa bilbila riikardii godhu, asiin miseejiidhaan siin haasaa iskiriinshuut xaxaa danuutu jira jechuudha. Akka ijoollee Waaqayyootti bara hamaa kana keessa waa gargar baafataa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Asinis hin deebisa gaa. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessa argamuun akka isin yaadu Waaqayyoon beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuutti baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha jedha. Ilaa dubbii gargar baasu ogummaa. Hojii Waaqayyoo gaafa hojjettan ijoollee Waaqayyoo kiristaanota yommuu taatanitti sababa garaa garaatiin kiyyoon isinirratti kiyyeeffamuu danda'a. Ogummaadhaan deddeebi'a. Waa gargar baasuudhaan deddeebi'a. Gaamuma kanaan baay'een keessan miseejii naa barreessanii isiniif deebisuu kan hin dadhabu
naaf kadhadhu kallattiin bilbilaan kan isiniif hin kadhanne haala akkasiitiin akka nu hubattaniif dhaloota bal'aaf hin deema mul'ata guddaan qaba ba'aa guddaan qaba dhaloota bal'aatu na eega dirree tajaajilaa irra turuun barbaada. Warra diraamaa namatti hojjetan warra otoo hin beekin arraba dhadhaa dibatanii karaa beekamaa fi karaa ifaatiin mudaa gaafa namarraa dhaban inaaffaadhaan dubbiiwwan qindeeffatanii nama kiyyeessuuf deemaniif jireenya koo saaxilu waan hin barbaanneef yeroo baay'ee bilbila nama hin beeknee kaasuu irraa of hin ittisa. Namni naaf kadhadhu jedhee qofaaf hin kallattiin bilbilee hin kadhadhu hafuura qulqulluun gaafadha. Garuu nama naaf kadhadhu jedhee otoo hin kadhatin hin darbu yeroo kadhata kootu keessatti walitti qabee waa'ee abaluu jedhee hin kadhadha. Achi keessa waaqayyo ergaa natti deebisee anuu barbaadeen yeroo itti himutu jira. Tarii karaa nama obbolootaan beekuu fi karaa obbolootaan beekuuti warra dhufaniin alatti jechuudha. Maal ani nama kaa beekumsi koo daangeffamaadha. Hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa waan hundumaa natti himu. Waan ofii dubbachuu barbaade qofa natti hima malee waan ani barbaade qofa natti himu jechuudha. Kanaaf tajaajiltoota akka maleekatti ilaalina. Isinis yaa obboloota koo fageenyatti baay'ee eeggadha. Sin jaalladha kan jedhe hundumaa hin amaninaa. Ati nama waaqayyooti kan sin jedhe. Ati ogeettii namaati kan sin jedhe. Ati hubattuu namaati kan sin jedhe. Isin jajee qofaaf, ololi isin qabee qofaaf, isin kuulee qofaaf dhugaadha jettanii fiigina. Sin jaalladha isiniin jedhee qofaaf. Dhugaa wangeelaa isinitti himee qofaaf. Nama waaqayyoo fakkaatee isinitti dhufee qofaaf. Fira fakkaatee isinitti dhufee qofaaf. Hin fudhatina. Ani dhugaa isinitti himuudhaaf namni nan hin beekne bilbilee akkaawuntii koo yoo na gaafate akkaawuntii koo hin kennu. Maaf naa erga birrii samoona nama tokko wajjin chaalenjii wal godhaa ture. Nama ta'e tokkotu naa bilbilee nama waaqayyoo kan fayyaadhaa naan jedhee akkaawuntii keessan naa ergaa jedhe. Asuma Finfinneedha eenyudha naan ana abaluudha. Isin nan beektan isin hin beekaa jedhe. Dhuguma carraan namoota baay'ee beekuun muraasa namni baay'een garuu na beeka. Maaliif hin jedheen jedhe naa ergee. Maaliif naa ergita? Sababni birrii naa ergituuf maali? Kaayyoo birrii naa erguuf qabduuf maali? Riizinii isaa natti hin jedhaan. Waan hojii waaqayyooti maalidha naan jedhe. Mee eessatti na beekte? Ergannoon nama baay'ee qindeeffadhe waan baay'ee akkatti na beeku kallattii kamiin akkasittiin sin beeka jedhee natti akka birrii ergitu maaltu si kakaasiree? Akka ana deeggaruuf yaadde maaltu si kakaasiree yoon jedhe. Akka hojii waaqayyootiif dhama'aa jiru aarsaa baay'ee baasee nyaataa baay'ee gubee waanan baradhee waanan qabu karaa FB karaalee garaagaraatiin akka kennaa jiru. Waldarraa mindaa dhaabbataa akka hin qabne garumaatii akka hin qabu yeroon kun immoo yeroo ulfaataa akka ta'e wantoota garaagaraa tuqeetu kanaaf keessa koo hafuura qulqulluu guuteeti jedhe. Sana booddeedha kan itti ilaalle jechuudha. Namoota baay'ee namoota hin beekne yookaan akka kana karaa waldaa onlaayiniitiin konfiraansii affeeramee tajaajila yookaan immoo namoota tajaajila fuulatti isaan beeku yoo fuulatti isaan beekne immoo hordoftoota koo ta'uu isaanii kan hin beekuun alatti. Namoota nan dhoowwadhe jira jechuudha. Maaf sii kenna? Abaluun tokko uffatan siif bita yoo siin jedhe maaf sii bita? Abaluun tokko birriin siif kenna, kanan siif kenna, konkolaataan siif kenna yoo siin jedhe maaf sii kenna? Hubadhaa ijoollee waaqayyoo. Waa qoraa ilaalaa waa gargar baafadhaa ilaala. Dugda duuba wanti dhufu jira laata? Wanti birrii sanaan afaan si qabu, birrii sanaan si kiyyeessu, birrii sanaan karaarraa si kaachisuudhaaf deemuu ta'a laata? Namni nyaate nama nyaatu jedhu warri gubboo nyaatan warri aangoo qaban. Maaliif dursee waa si kennuu barbaade? Waa gargar baafadhaa. Wanti calaqqisu hundumtuu warqee miti. Bara kana seexanni kallattii jijjiirratee karaa hedduun hojjetaa jira. Nama wajjin chatii gootan adda baafadhaa. Nama keessodhaan dhufee sin barsuu adda baafadhaa. Warreen gaa'ela qabdan eeggadhaa. Otoo gaa'ela qabdanuu otoo kaadhimmaa qabdu namoonni sin qooda ishiin koo abal wajjin akkanatti dubbattee of jijjiiree ispeeshaalii karaa miidiyaalee hawaasaa FB kana karaa miidiyaa hawaasaa baay'ee of eeggadhaa. Abaluun akkas jedhee namni tokko barreessadhaa dhuguma jettanii jaallatinaa dhuguma jettanii sin jibbinaa. Koomentii namaaf kennitan irratti eeggadhaa. Namni tokko yoo nagaa sin gaafate namni tokko yoo waa'ee jaalalaas of eeggadhaa. Kaadhimmaa keessa wajjin gargar isin baasuudhaaf namni waan baay'ee dhaamaa baay'ee hojjechuu danda'a. Haadha warraa keessa wajjin abbaa warraa keessa wajjin gargar isin baasuudhaaf namni diraamaa baay'ee hojjechuu danda'a isin irratti. Baratu bara hamaa, baratu bara waladheessi, baratu bara wal kiyyoossuuti. Namni karaa garaa garaatiin waan baay'eedhaan wal kiyyeessa.
Afuurichi hamaan maraatetu jira. Seexanni guyyaan itti dhiyaate jennaan burjaajii baay'ee uumuudhaan garaa namaa walitti balleessee tokkummaa namootaa diiguudhaaf waan baay'ee godhatu jira. Isinoo akka jedha isa ta'uuf isa hin taane gargar baafadhaatii qoraa ilaalaa jedha. Guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malee akka taataniif nan kadhadhe. Ilaa guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu tokko malee mudaa tokko malee akka dhaabbattaniif. Waa gargar baafadhaa hafuura qulqulluutti hirkadhaa waaqayyoon kadhadhaa waa murtii ispeeshaalii waa murteessuudhaaf bakka hojii keessan gadhiisuudhaaf hojii haaraa wayitti galuudhaaf gaa'ila jalqabuudhaaf hiriyaa qabachuudhaaf tajaajila jalqabuudhaaf nama ta'e tokko hojii wal baruudhaaf bakka ta'e tokko deemuudhaaf waan ta'e tokko bituudhaaf waan ta'e tokko gurguruudhaaf nama wajjin hojjechuudhaaf walii galtee wayii uumuudhaaf dursaatii waa xiinxalaa waa qulqulleeffadhaa. Namni dhufee maqaa keessan isitti mee maqaa haadha keessan isitti mee maqaa abbaa keessan isitti mee biyya jirtu isitti mee kanaan isin beekattanii dhugaan jenna. Har'i barri kun bara rakkisaan. Har'a isin baruun baay'ee salphaadha. Namni isin baruun baay'ee salphaadha. FB keessan jala dhaqee maqaa keessan maqaa haadha keessan bakka itti dhalattan bakka itti guddattan amalli keessan maal poostii isin gootan suuraa keessan irraa ilaalee namni waa'ee keessan isitti himuu danda'a. Wajjin guddanne mena irraanfatte maalikoo kun asitti koo namoota baay'eetu saamamaan ijoollee baay'eetu reebamaa qalabatii nama harkarraa ba'uttame bilbila irraa fudhatamutti. Simbee kaama tabaluudha miti atakkasi FB irraa duriyyoonni baay'een atakkasi miti koo wajjin baranne na dagattee na irraanfattee kootu sinaffeeraa jedhanii balaa hamaarraan gaa kootu sinaffeeraa miidhaa hamaarraan kan gaa lakkoofsa hin qaban. Baratu bara hamaadha. Ijoollee waaqayyoo waa gargar baafadhaa bilchinaa waa ilaalaa callistaniituma fiigdanii waa keessa hin galina. Kiyyoota akka hin galleef wanti calanqeessu onti warqee miti waa gargar baafachuu. Faaruu addisuu kana barbaadatiif faarfadhaa. Kanaaf waa gargar baafadhaa. Hafuurri waa gargar baafachuu maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. Afuurri waa seecca'u isiniif haa kennamu. Kana yeroo jedhu nama hundumaa shakkaa jechuu miti. Ija shakkiitiin deemaa jiru of eeggannoodhaan deema ogeessa ta'a. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Abbaa koo isin kadhadha. Afuurri waa gargar baasu obboloota koo irratti dhufu. Ogummaa obboloota koof kenni. Bara hamaa kanatti akka hin nyaatamne. Gowwoomsaa bara hamaatiin afuura isaaniitiin akka hin kufne. Nama waaqayyoo si'anii amananii akka hin kufne akka hin cabne. Nama gaa'ilaa si'anii amananii deemanii akka hin cabne. Nama daldalaa ta'a si'anii amananii deemanii akka hin cabne. Hiriyaa si'anii amananii fira si'anii amananii akka wajjin deemanii hin cabne. Waa gargar baafachuu danda'an. Anis nan kadhadha akka Phaawulos afuurri waa gargar baafachuu isaan dandeessisu obboloota koof haa kennamu. Ayyaanni kee tokkoon tokkoon obboloota. Namarra mul'atee boru cabu boru badoo hin ta'in nama darbee bara baraan jiraatu haa ta'an. Hanga dhufa kan keetitti mudaa malee qorama hunda keessa darbanii ija jabinaan dhaabbatanii mootummaa kee warra labsan haa ta'an. Ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Mootummaa kee keessatti isaan dhaabi. Ulfinni kee isaan irratti mul'atu. Ameen maqaa Yesuus. Shalom. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Barumsa kana YouTube irratti nan fe'a. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Shalom.